السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ويمين قالتهما شراخنا ناخذ مدافع قرتي أقسم ديبين عن قبل قرتي ديبي أبا أبدي ساد أبا كان جدمو كان قرتي أورمون مقاجي جيرتشو قبدي جدي يادي سا إبسط سنة anillee yaadee akkasumatti gartee waan hin jechuu fedhe fakkeenyaaf warra maqaa gartee taaddalee qaban taaddalee gammartee tasfaayee jiloo fiixeessaa hulluqaa gadaa kan hundinuu maqaa isaa maanaa waan hin beekneef ummanni sanillee na biratti oromoo miti jechuudha. Oromummaan isaanii na bira hin jirtu siigalee saniifuu gartee waan hin jechuu fedhe oromoon islaamaa, oromoo muslimaa, oromoo kiristaanaatii fi waaqeffataadha adda. Nuti oromoon takkaa miti. Tana jala muraabee sirritti oromoon takkaa miti. Oromoon waaqeffataan oromoon gadaa jala yaatu karaa gadaa deemti. Nuti oromoo muslimaa karaa sallallahu alaihi wasallam muhammad deeme karaa nagartee nabi muhammad deeme deemna. karaa muhammadaa yaani laal karaa yaa muhammadaa muhammad gartee karaa rasuulli deeme deemna sallallahu alaihi wasallam. Saniifuu muhammad jechuun faarfamaa jechuun nama faarfamaa محمد الأمين نما فارفما نمني أمنو أمانة برخا تشوفيس سري تيمة تشوفيس محمد صادق غرتي نما غرتي فارفما لغا دبتو خغرتي خجبا دبنيتو سنيفو مقا محمدي في مقا خديجاتي في غرتي مقا عائشة هندا وتيم بونا نوتي غرتي أما اللي أورمومان واني بيخو قبدان أورمومان وان يورو نوتي دبونو خيسابات يا ستي هاف islaamummaan waan odoo lubbuun nu keessa jirtuutis nu wajjin jiru ta'ee lubbuun nu keessa baatillee garaa jechitti nu wajjin galtu. Saniifuu nuti akkuma beekamutti oromoo muslimaa hundinuu nuti amantii teenya ittiin boonna. Nuti islaama oromoon takkaa miti. Oromoon islaamaa fi oromoo kiristaanaa jira. Oromoo waaqeffataan ta duraan duraa amantiin qabdu. Waaqeffataa jechuun nama tokko kagartee kitaaba hin qabne kan nabiyyi hin qabne kan makana caljeetuma jiraatu waan namni ilaalcha takkaan yaaduma mataa isaatiin hayyuun ummata isaa karaa fedhe oofu malee waan gartee bu'uura qabu miti. Amantiin waaqeffannaa jedhamtu hin jirtu. Amantiin islaama qofatan gartee egzisti taate yookaan addunyaa tanarra beekamtu. Amantiin kiristaanaatillee namatu jijjiiree gartee kitaaba waliin naqan. Amantiin islaamaa gartee kitaaba baayibila afuran yookaan kitaaba jiisasii fi ibraahimii fi موسى نتيامن نوندت ني امنتي عليهم السلام خغرتي نبي محمد رب ويتلين يا مناي جونتي اسن غرتي وري غرتي يادان امته اوفو فدومتي نوتي وري غرتي رغا غيا كبو امنتين تني امنتي دغاته مقاخين نججر مكان غرتي امنتو ما تنيا في غرتي اورمما تنياس ادباسو يوته هانور هفتو اورمما تيسن هليان سينادا nuti oromummaan nu bira sunnaadha. Islaamummaan dhiiga keenya jiruu teenya siigaltee saniifuu guyyaa irreechaa jettanii guyyaa gartee ifmaaficha jala baatanii muka jala teessanii xallaa dhuydanii xajjii dhuydanii buna bilaash dhuydanii ummata gartee waan feetan jettanii karaa fe'ee ta'uutan ooftan wallaal akkasii abbootii teenyaa keessa dabre nuti har'a nurratti hin taatu. Ilmaan keenyallee gartee akka wallaala kana keessa deeman hin feenu karaa gartee ragaa qabu karaa gartee beekama karaa namayyuu deemuu qabu sayyaa'u jirra. Ilmaan keenyallee karaa kanarra guddifannaa fuuldurallee yoomillee tahee nagartee guyyaa irreechaatii fi guyyaa goototaa guyyaa tokkollee kabajuuf hin teenyu. Nuti oromoo muslimaa isinirraan adda tana jala muraa beekaa shakkiin qabaatina gartee OMN illee rakkina amantii islaamarraa qabaachuu maaliin beektan maaliif oromoo waaqeffataa qofa interview godhan oromoon islaamaa ta'u yaada maalii qabdi yaanii maaliif hin dhiyeessin gartee siigalee saniifuu nuti amantiin islaamaa kafadhe jaalatuu kafadhe jibbuus wanni obboleeyyan kiyya ka muslimaatii dhaamuu fadhu adawwii takka nama adawwii beetee firaa eeduurra adawwii ta gartee si haammattee mana si hojii galtu tanaatu irraa hamtuudha. Haa firraa eenyu haa tokko taanu amantiin islaamaa uummanni islaamaa hundinuu mataa ol qabadhaa jiraadha. Nuti taaddalee fi waaqeffataa fi jiloon kun hundinuu maqaan isaanii maqaa oromootii miti. Nuti oromummaa isaaniitis hin beeknu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Gartee yoonin dhugaa je'ellee gartee yoonin haqa qunname rabbuma raahee yoonin ammoo dogongoree nafsiyaatiyya saniifuu injifannoon ta'e islaamaati waaqeffataa fi guyyaa ayyaana hundaatu nuti irraan kaayenne. Assalaamu alaikum.